Hordoftoota viidiyoo tanaa TapSwap laawunchiin isaa yoomi? Laawunchii erga ta'ee booda immoo maal ta'a laata kan jedhu waliin haa ilaallu. Mee TapSwap guyyaa irraa community isaa irraa ka'ee waan tokko isiniin haa jedhu sirriitti na hordofaa. Viidiyoo tanarraa waa hedduu akka hubattan abdii qaba. Harri guyyaan akka kaleessaa miti jechuudha. Juun 30 irra jirra. TapSwap xumurri isaa Juun 30 jedhamee eegamaa jira. TapSwap roadmappiin isaa akkana fakkaata. Jalqaba irratti launch of taps farming and pool kan jedhu kana isii tanarraa takka jedhee eegalee jechuudha. Yoominni April 2021. Achi booda tokeniin kun IL yookiin immoo IL contribution isaa achirraa xiqqoo tureetiin gadhiise. Egaa immootu baag wanti and airdrops gara airdrops akka jijjiiramee hojjetu itti fufe jechuudha. Staking reward qaba ture. Deemee haaluma kanaan roadmappiin isaa meeqarra May 2021 irratti maal ta'e APL migration irratti dhiyaate APL swap building project itti dabre. Inni kun roadmappii isaati 2021 jedha. Akkasuma deemaa dhufe meeqa ga'e 2021 hanga kunoo iddoo partnership kanatti qaqqabee ture jechuudha. TapSwappiin kun mee egaa roadmappii isaa irraa hanga kana ilaalle gara token launchii adeemnu jechuudha. Tokeniin kun yoom launch ta'a, akkamitti dalagamaa, jalqabumaa yoo TapSwappiin kunuyyuu maali, TapSwap waan jedhu kanaayyuu akkamitti hojjechuu dandeenya, TapSwap maayyuu eessatti argachuu dandeenya, Telegram gubbatti kan argamu TapSwappiin kun dhugaadha moo TapSwap biraatti jira, TapSwap jennee kan dalagaa jirru kan hanga ammaa taap godhaa turre bu'aa isaatii fi miidhaa isaatii fi faayidaa isaatis hanga ammaan argine namoonni jedhan hedduun isaanii jiru jechuudha. Gabaabsineetuma waliin ilaalla jechuudha. TapSwappii kana gabaabsinee karaa salphaadha yoo waliin ilaallu TapSwap kanuma jedhu bira dhaqnamee kallattiin inni kun Twitter qabaa, seentara Twitter isaaniiti. Twitter isaanii irratti illee guyyaa har'aa yookiin immoo amma kanatti maal akka isaan beeksisanii fi maal akka isaan maxxansan haala salphaanis waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Our recent AMA on to Richard of 1 million listeners jedha. Waa'ee amma hamister kana sirriitti detail gadi fageenyaan argachuu barbaadan illee isinillee eessa dhaqxanii Twitter isaa kana bira dhaqxu jechuudha. Twitter isaa kana bira daqiiqaan sa'aatiin guyyaa wanta maxxansu asitti mul'isa. Fakkeenya amma asirra jiru meeqa Juun 19 2024 amma jechuudha. Juun 20 jira. Haaluma saniin Juun 28 kun 2024 jechuudha akka lakkoofsa Girigooriyaatti. Hayyee TapSwappii egaa hanga kana maqaa isaa kakkaafne booda TapSwappii maan kunuu maali? TapSwappii kana akkamitti dalaguu dandeenya? Isa keessa maal argachuu dandeenya kan jedhume gabaabsinee waliin haa ilaallu. Coiniin TapSwappii kun gaafa list ta'e fakkeenya kunniin coinoota list ta'aniitiin tireedii irra yookiin immoo waalitoota garaagaraa irratti kanneen akka Trust Wallet, KuCoin, OKX, Binance akkuma san immootu waaletiiwwan onlaayinaan mallaqa irratti walitti qabachuu dandeenyu keessa jiran keessaa tokko. Fakkeenya Flow jira, Floatiin jirti, Dot jira, Avax jira, ST, OKB jira, Ran jira, Chiilin jirti. Isaan kanneen XRP faa, Ron faa, Jup, ARB hedduun isaanii as keessa jiru jechuudha. Walumaa gala hedduuyyuu asitti bo'oon kan faa hunda isaanii asitti argachuu dandeessu jedhee yaada. Kanneen akka Pepe faa yeroo ammaa Telegram gubbatti hedduu isaanii taap godhuudhaan hedduu isaanii tumaa ooluudhaan coin walitti qabachaa jirra. Isaan keessaa inni tokko TapSwappiidha. TapSwappii ji'a dabre keessa gara ji'a amma keessa jiru Juunii kanatti nu dabarsee ji'a tokko isin dabalee jira. Hangasii sirriitti dalagadhaa jedhee nu maxxansee ture jechuudha. Har'a immootiyyuu inni maalirra jira? Garamiin nu kafaluuf jira laata? Garamiin dhufuuf jira laata? Waan taap godhaa turre kana xaarii keenya eessan arganna laata? Xaarii keenya kana eessan arganna laata jenneetiin nullee yaaddoo keessa galuu dandeenya. Akkuma san hamster illee jira, hamster combat jechuudha. Hamster combat illee hedduu isaa walitti qabannee sa'aatiin keenya illee profit per houriin kun illee baay'ee guddaa ta'uu qaba. Inni kakafaluun profit per houriidhaan jedhee jira. Kan hunda isaatiiyyuu coinoonni hundisiitu ulaagaa garaagaraa
qabu jechuudha. Ulaagaa wal fakkaataa hin qaban. Akkuma san immoo Pixelverse irratti warri dalagaa jirru guyyarraa coinii komboo fudhataa kan jirru komboon garaagaraa kan fudhataa jirru GMC irratti meemefaa irratti haaluma kanaan jechuudha jiru. Nuti immootu isa kam irratti yoo dalagne isa kam irratti dhugaadhaan coinii hedduu argachuu dandeenya. Waa'ee hamster immootu waa'ee taapswap immootu hedduu dubbata waan ta'eef iddoo garaagaraatti fakkeenya iddoo kanatti amma yoo ilaaltan kan baay'ee natti tole keessa jechuudha. Kan baay'ee natti tole keessa gurbaan kun maal jedhee dubbata waa'ee taapswap 0.2 doolaaraan liis ta'ee jira ta'uuf jiraadha. Gara olaanutti illee misraach kan dura fudhanii akka noot coinii fa'a jechuudha. As biratti illee kan arginu ama on tons space irratti aman taapswap dhufaa jira jedha. Haaluma saniin immoo as biratti illee kan argitan hedduun nama seensa irratti babbareechi saantima 17 fa'aan namni kaa'ee jira taapswap takkitti jechuudha. Akkuma san immoo taapswap maal irratti akka laawunchi ta'e Binance fi Bybit irratti jedhanii kan kaa'an jiran viidiyoo kan dalagan jiru. Jalqaba irratti immoo akkamitti daddafneetiin gara baankii yookiin immoo gara teeleebirriitti akkamitti akka baafachuu dandeenyullee waalituutiin akkamitti akka wal qunnamsiisuu dandeenyullee kan nu kaa'an jiru jechuudha. Tookinii meeqa akka walitti qabanne haala kamiin akka walitti qabannu boonasiiwwan haaraa inni guyyaarraa maxxansu akkamitti akka fudhannu kan maxxansanii kaa'an jiru jechuudha. Haaluma saniin taapswap liistingiin guyyaa isaa Bybit irratti illee akka liist ta'u odeeffannoowwan mul'isan hedduun jiran jechuudha. Yeroo garaagaraatti immoo geem cheenjiin isaa mootu akkam akka ta'e taapswap irratti immoo first Juulaay laawunchi akka ta'u Juulaay boruu jechuudha. Guyyaa boruu har'i 30 boruu akka laawunchi ta'u yoo laawunchi ta'e mootu Bybit irratti yoo ta'e hangam akka gammachuudhaan fudhachuu dandeenyu coinii meeqa akka walitti qabanne kamiin akka baay'isuu qabnu hangamtu akka liist ta'ee gannuu dhiifamu. Akkuma san immoo hamster irratti asuma deebinee jechuudha. Coinoottan jiran keessaa hundarraayyuu isinii dubbataa jira waan ta'eef taapswap qofaa miti. Itoophiyaan maaliif galtee Itoophiyaan akkamitti beekamtee kan jedhuu fi galgala daataa tokko laalee ture daataa sanii isinitti agarsiisaa yoo jiraate hamster irratti Itoophiyaan meeqa galte jedha. Hamster Juulaay 10 irratti liist akka ta'u of beeksisee jira kun asitti. Juulaay 10 irratti liist ta'a. Kanaan kallattiidhaan viidiyoo kana kan waraabaa jiru. Juulaay 10 irratti liist akka ta'uuf beeksisee jira. Yeroo kanatti maal jedhee taapswappiin immootu hamster immoo kaleessa galgala jechuudha. Kana jechuun Juun 29 irratti Itoophiyaan nama miiliyoona 30 ol membara miiliyoona 30 olitti Itoophiyaa irraa hamstering join godhee jedhaa jira. Koominitiin isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Koominitii akkas ol baay'ee kana irratti xiqqoo wanti argannu gatiin gadi bu'aadha. Waan gatii guddaa hin eegina keessa dhaamsa jedhus qaba. Gatii guddaa hin eegina. Gatiin guddaan irraa argadhettee hamster irratti tumaa oolte hamster irratti miiliyoonara biliyoonara ta'a jettillee hin yaadini. Yoo kadhabdanuu ta'e yoo wantummaan kunuu kaffaltiin isaatu kan hafu ta'e hojjedhee dhabeettee aaruu hin qabdu jechuudha. Galatoonfachuu qabda rabbii kee kan fayyaayyuu sii kennee hanga kanas hojjechiise. Taapswap irratti immootu waan gaarii argina jedheetiin abdii qaba. Kanaaf wanni guddaan isinii dhaamu dhaabbata tokko yookiin immoo yeroo itti makamtanii hojjettan roodmaappii isaa sirriitti beekuu qabdu. Roodmaappiin isaa yoo hin beekin baay'ee isin rakkisa. As biratti fakkeenya taayim faarmiingiin kun roodmaappii isaa beekuu qabdan. Roodmaappii taayim faarmiingii yoo hin beekin booddee irratti rakkoon yookiin immoo booddee irratti isin dhibuu danda'a. Fakkeenya as biratti maal jedhama kun roodmaappii taayim faarmiingiiti. Jalqaba irratti taayim faarmiingii irra ture taayim kwestiidha, eegas friendiidha, eegas immoo steekiidha, eegas NFT, eegas immoo geems yuunivarsiitiidha, eegas immoo taayim laayinchii. Amma inni maal irra jira taayim NFT. Itti aanee taayim geemsiin hin dhufa, taayim yuunivarsiitiin hin dhufa, itti aanee taayim laayinchii paadiin hin dhufa. Egaa immoo taayim eerdrooppiin hin dhufa jechuudha. Waanuma kamuu yeroo eegaltan eessa akka eegalu eessatti akka xumuramu goolaba isaatiif jalqaba isaa beekuun dirqama ta'a waan ta'eef roodmaappii wanta kamiitu hubadhaa. Kanaaf yeroo baay'ee wanta dalagnuu irratti beekamtii qofaaf osoo hin ta'in beekneetiin dalaguu qabna. Wantoottan hedduu beekamtiif dalagnee gaafa keessaa qullaa baanutu jira jechuudha. Namoonni hedduun viidiyoo yeroo dalagan beekamtii viyuu irratti argachuu yuutuubii irratti namoonni hedduu akka dhaqanii hordofan argachuudhaaf dalagu. Dhugaadhaaf kan dalagan namoota muraasa. Kanaaf sirriitti waa'ee coinoota kanaa isiniif ibsuu fedhaan ammallee
Fakkeenya gaaf laawunchi ta'urraa kaasee July 2024 TGE dhaaf ni dhiyaatedha. Token in game utility launch yoomi kudhanitti hamstarii amma kun hamstarii launch ni ta'a jedha jechuudha. Yoomi July 2024 keessa itti aanee mootiyyuu Q3 2024 squad combooti enter characters and skin isaanii ba'a times limited event ni ta'a. Live event illee ni gaggeeffama jechuudha. Quadrantii afuraffaa irratti immoo 2024 money more will keep in secret not to spoil your excitement jedha. Baay'ee mul'atu dhiifama. Akkasi viidiyoo nama irraa fudhadhe waan ta'eef amma maal keessa jirra web3 dha wal qunnamsiisuu keessa jirra list ta'ee jira pre-market irratti fakkeenya hamster amma dhaqee isinitti agarsiisa na hordofaa. Fakkeenya pre-market irratti haala kanaan ba'ee jira. Pre-market irratti hamster ba'ee jechuun gurguramaa jira, gabaarra oolee jira, namni mallaqatti jijjiirataa jira, mallaqa irraa baafataa jira jechuu miti jechuudha. Dogongorri guddaa yeroo baay'ee dalaynu maali? Hamsterni baha sirriidha pre-market irratti. Erga bahee booda hamster qofaa miti koinoonni hunduu airdroponni hundi amma dalagdan ni baha. Erga bahee booda maal jedha? Fakkeenyaatti qamadii oorruu facaafteetiin gaafa facaafteerraa qamadiin keessu yeroo inni salphee yookiin immoo daraaretti namni tokko dhufee maal siin jedha an qamadii kee kana qarshii 100 kuntaala kiiloo tokko sirraa bita waan kuntaala 50 naa gurgurii siin jedha ayyee jettee qarshii 100 waliigaltee gootee inni illee waliigaltee san fudhatee deema birri 100 kiiloo tokko jechuudha. Gaaf qamadiin kun ga'ee gurguramu jalqaba kuntaala 100 inni si ajaje san qarshii 100 kiiloo tokko gurgurtaaf osoo qarshiin sun gadi bu'ee hoo qamadiin gaafa ga'e kuntaalli kiiloon tokko qarshii 10 loloo ta'e hoo qarshii 90 qarshii 20 qarshii 200 fa'aa osoo ta'e hoo akkam ta'a? Waliigalteen sun addaan cituus danda'a haaluma saniinis waliigaltaniis walii gurguruu dandeessu jechuudha. Kanaaf hamster amma market cap irratti yeroo bahu list ta'ee launch ta'ee osoo hin ta'ini achirratti haa bahu malee launching isaa eeggataa jira. Guyyaa launch yookiin immoo itti gallakkifamu eeggataa jira. Asirratti maal jedha gatiin isaa 0.00000 jedhee 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dursee 3 2 9 6 jechuudha hamster. Inni kun kamiin baay'ataa isallee hin beekne. Koiniin baay'ata taanan asitti fakkeenya isin fudhadha. Kamiin akka inni baay'atu hin beekne kan isin jedhee fi yoo koiniin baay'ata ta'e koinii nuti qabnuun baay'ataa jechuudha. Koinii asirratti tanaan miliyoona 240 kanaan 0.00003 sun baay'ata. Yoo mootu paaraaworii kanaan baay'ata ta'e illee koinii miliyoona 1,850 wayyaan qabu kanaan baay'ataa jechuudha. Kanaaf kamiin akka inni baay'atus kamiin akka inni gadhiifamullee hin beekamne ammaaf maal inni pre-market irratti bahee jira. Isa kana qofa jechuudha akka beekuu dandeenyu. Itti aanee koinoonni biraa koinoonni akka fakkeenyaatti fudhannu keessaa koiniin akka taabswaappii fa'aa deebi'ee mootu koinootaan dabalata hundaa'uu maqaa isinii dhaha viidiyoon sa'a kanatti isinii mul'achuu dhabuu danda'a. Taabswaappii fa'aa waa'ee isaa irraa amma sirriitti kan dubbataa jiru. Taabswaappiin hoo akkam tayaa? Taabswaappiin kunoo meeqan baya laata? Gatiin jedhullee tilmaamni amma achirratti kaan 0.2 saantiimii maalii kan jedhaa jiran suni kamtu akka baay'atullee hin beekamne. Sirriitti wanti hubachuu qabdanillee maali? Koinoota walitti qabattan kana akkaawuntiiwwan irratti kuufachuu qabdan. Fakkeenya OKX irratti ni ba'a jedhameeti amma kun kan eegamu. Bybit irratti illee ni ba'a jedhameeti kan eegamaa jiru jechuudha. Eenyu taabswaappiin kun odeeffannoon har'a jiru isa kana. Mee OKX yookiin mootu Bybit jechuun isa kam yoo jenne akkaawuntii isii tana jechuudha. Isii tana. Bybit ni banattu approve gootu paaspoortii keessaniin yookiin mootiyyuu driving license internationaliidhaan yookiin mootu national IDdhaan active godhattanii san booda yeroo inni gadhiifametti eessatti argattu jechuudha. As gubbaa dhuftaniitiin as keessatti argattu jechuudha. Eenyuun hamster combat illee taabswaap illee yoo gannaan gadhiifame kaasamaa jiru amma taabswaappitu asiin gadhiifame jedhama. Mee taabswaap jedhaani yoo ka gadhiifamu taate waliin argina jechuudha. Maal jedhaa Solana neetworkiidha sirriidha. Asitti amma isaa ta'uu baattuu gatiin asirra kaa'amee jira gatiin tilmaamaa 3 wayii Ethereumidhaan akkana jedha.
taapswaap soolaanaan akkanadha taapsiin jechuudha. Taapsiin kunillee akkasii taapswaap jedha kabahee hin jiru hanga amma. Taapswaappiin isa kana mee yoo ta'e sarchi goone ilaalla. Taapswaap isuma kana hogguu tuqnu odeeffannoo akkanaa nuuf fida kun kallattiidhumaan baayibiitii irratti akka waa'ee isaa wannaa jedhuu dandeettan telegiraamni akka isa fudhatee fi noot kooyin yookiin immoo neetwoorkiin toonii akka isa fudhate jechuudha odeeffannoon asitti inni nuu kennaa jiru. Odeeffannoo kana qofaa miti over 46 miiliyoon pileeyar nama miiliyoon 46tu taphataa jireedha. Juulaayii 1 2024 kan inni ilaaltu ta'u jedha kun asitti kan inni illee himaa jiru. Kanaaf mee boru waan ta'ummoo waliin ilaalla. Noot kooyiniin tokko taapswaappiin tokko soorii qarshii miiliyoona meeqa akka inni ta'e qarshii doolaara meeqa akka ta'e saantima meeqa akka ta'e kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Horaa bulaa deebanaa viidiyoo kanarraa odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan gara Harboor Miidiyaa Neetwoork yuutuubiidhaanis gara Harboor Miidiyaa Neetwoorkii dhuftanii nu qunnamuu dandeessu. Karaa biraatiinis akkuma san telegiraamas qabna, tiwiitaras qabna, inistaagiraamas qabna. Karaa barbaaddaniinuu nu qunnamuu dandeessu. Harboor Miidiyaa Neetwoork jettanii sarchi godhuudhaan dabalataan immoo feesbuukas ni qabna jechuudha. Fuula feesbuukaa peejii keenyarra dhuftanii gama peejii keenyatiinis nu qunnamuu dandeessu. Harboor Miidiyaa Neetwoork keessanii odeeffannoo dabalataa as jala jiran hedduu isaanii hordofaa. Gama feesbuukaatiinis viidiyoottan maxxansu sirriitti hordofaa. Karaa rakkinarraa nama baraaru jira. Kan immoo hojii gaarii isiniif laatu jira. Sirriitti nu hordofuu dandeessu. Telegiraamas qabna. Gama telegiraamaatiinis gara waatsaappii miidiyaalee hawaasaa kamiinuu nu qunnamuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa barri bara milkii isin haa ta'u. Waaletoottan hunda isaanii yoo dandeettan banadhaa. Waaletii banachuu qabdan keessaa waaletaa akka toonkippar isaan kana isaan akka kuukooyinii faa isaan OKX faa banadhaa. Itti fayyadamaa jechuun barbaada. Anis kanan gammaa turtiis waliin taasisee Kaliil ture Harboor Miidiyaa Neetwoork irraa.